Oromiyaa lafuma Oromummaan nafuma yaaduma qawweetumu dhumi jaanin dhumu Barra waan qabu waliin qabaa waan dhabu waliin dhabaa kana yaantummaa qabu hin eeginaa hin cabu Barra Gaafa duulaa nu duulchisa waan galgala abbaa eeggatu yoo beekkatan guyyaan beekkatu goonni diinaan girree bu'a gaafa xiiqii sabaaf du'a gaafa roorro ilmi dhiiraa gaafa xiiqii ilmi dhiiraa xiyyaara qabsoo keenya hayyootatu bararsee Fetti cabse mul'is gadaa Mustafa Harawee qabsoo sirbaa fi dhukaasa qawwee eebbisaafus maayyoo hirmiin ba'ame bakka laaf jireenyaan iyyaan dhabame biddeen lafee daadhii baaburatti daaksifame ittoo foona caalu hundeessatiin godhame hin nyaannu jiraan du'aan oodee nuti hima baafanna gumaa koodee waleen ormaa ofif kati dale mali ma wajin kati muake rof karre ceumsa wal garre hafachati amma wanje ture lama shane fi abao o elle fi kafao himbarre na bartu oromoda martu tepa ma mollite sukuf ya luchite kedu dagalma kalma shagari fi dirre tabuwan injirre ifanne kulkulchu alagan imbulchu biya kan kenya oromiyana biya kan kenya oromiyana akkam jirtu hordoftoota keenya kun walabummaa miidiyaa neetworkiidha sagantaa marii keenyaati sagantaa marii keenyaa irraatiin keessummaa tokkoon qabadhee dhiyaadhee jira keessummaan koo Dr. Gizawu Taasisaa jedhamu Dr. Gizawuun biyya Ingilizii jiraatu sagantaa marii keenyaa irraa keessatti ijoo dubbii qabannee kan dhiyaannu haala biyya keenya keessatti ta'aa jiruu fi mootummaan Itoophiyaa haalaan dararaa uummata Oromoo irratti gahaa jirutti marii goona. Marii kana keessatti akka nu hordoftan kabajaan sin hafeerraa. Egaa Dr. Gizawu yeroo keessan aarsaa gootanii sagantaa marii keenyaa irratti dhiyaachuu keessaniif baga nagaan dhuftan jedha anaa dhufu. Sanis baga nagaan eddanii naaf yeroo keessaniif baay'ee galatoomaa. Ayyee sududumaan gara marii keenyaatti ceena. Mariin keenyaarraa Dr. Gizawu akkuma hubachaa jirtan yookaan immoo akka nama siyaasaa tokkotti hordofaa jirtan miidhaan uummata Oromoo irra gahaa jiru haalaan jabaataa deemaa jira. Akkasuma mootummaan gabroonfataa dhawaataan dabaa dabarsaan uummata Oromoo irratti wal jijjiiree ummata kana tasgabbeessuu hin dandeenye ummata kana burjaajessaa jira. Haala kanarraa ka'uudhaan yeroo ammaa kana mootummaan Itoophiyaa maqaa jijjiiramaatiin dhufee ummata Oromoo bulchuudhaaf ummata Oromoo kanan tasgabbeessachuudhaan dhufee aangoo irra jiru daran ummata keenya ajjeesee bakkeetti gataa jira. Ajjeesee awwaalcha dhowwataa jira. Ajjeesee bosonatti gatee bineensi nyaachisaa jira. Haala siyaasa Itoophiyaa kana keessatti isin haalaan yookaan dhiyeenyaan hordofaa jirtu haalli kun maal fakkaata akkamitti ilaaltu? Tolega
Gaafiin isaa bareedaadha. Bal'aadhasi. Haalli kun akkaataa inni itti dhufe durseesaa dudduubeesaa haasa'uun barbaachisaa natti hin fakkaatu. Maaliif yeroo adda addaa wanti kun himameera garuu waanuma amma keessa jiraatamu ni tuquu yaala. Waanni amma keessa jiraatamu mootummaan kun uummata kanaatii fi akka itti gaafatamummaatti miti kan inni hojjetaa jiru. Jechuun akka nama hawaasa isaa mootummaa saba isaa bulchaa jirutti miti kan inni hojjechaa jiru. Akka diinaatti jedhee ilaaluu hin danda'ani. Tokko maaltu raawwatame haalli uummanni keenya keessa jiru uummanni keenya baay'ee iyyoomeera. Kan iyyoome immoo ofiisaa irraa ka'uudhaan utuu hin ta'in hojii hojjechuu dadhabuudhaan utuu hin ta'in ofiisaatiif daldala dadhabee wal dhaalee utuu hin ta'in mootummaan akka inni qotee hin bullee akka inni daldalee hin bullee akka inni hojii isaa hojjetee hin bullee gochuudhaanii iyyoomsee yeroo ammaa kana mootummaan namni kun akka isaan waa nyaachuullee hin dandeenye sadarkaa sanarra jira. Namni tokko har'a guyyaatti nyaata al tokkicha nyaachuu yeroo itti dadhabetu jira. Gadadoo kana keessa jira jechuudha. Egaa gadadoo kana keessatti qofaallee miti akkuma yeroo adda addaa dubbatamu akkasumatti illee jiraachuu danda'u. Waan argate illee argatee jiraachuu danda'u. Kaabiraa dhiibbaa fi ajjechaa fi hidhaanii daangaa hin qabne irratti raawwataa jira. Kana yeroo adda addaa dubbatameera. Fariitii ammas irra deebi'ee yoo dubbachuu barbaade yeroo ammaa kana ijoolleen haadhaaf abbaa malee hafan jiru sababa mootummaa kanaatiin mootummaan dura ajjeese. Akkasumas immoo abbootiin jaarsoliin ijoolleen daa'imman mataan isaanii umuriin isaanii 18 gadi kan ta'e hamma 15 14 16 kan ta'e kan ajjeefamtu jira jechuudha. Kun egaa maal fidaa jira? Tokkoffaa qalbii uummata kanaa irratti rakkinni inni fidaa jiru dhiibbaan dhiphinni fidaa jiru daangaa hin qabu. Al tokkotti irraa bahuu hin danda'u. Qalbiin al tokko madaa'ee jennaan waggaa dheeraa fudhata. Maaliif namni sodaa keessa jiraata, bir'uu keessa jiraata, yeroo hundumaa qawweedha, yeroo hundumaa fira hin qabu naannoo isaati, yeroo hundumaa mootummaan hidhatee achi keessa jiru kuni qaamni hidhatee achi keessa jiru kuni doosisaan jiraata wanti ta'eef uummanni sodaadhaan jiraata. Kun qalbii isaa irratti illee dhiibbaa guddaa godha akkuma nama jedhe kan. Isa namni duraa du'u dhiisiiti. Maaliif akkuma gadi ba'een akkaataan itti ajjeefamu illee akkaataa suukanneessaatti kan inni ajjeefamaa jiru yeroo ammaa kana. Dhaabadhu jedhanii haadha addana dhaabanii mucaa uumuu biratti ajjeesan. Addana dhaabadhu jedhanii haadha manaa abbaa manaa biratti ajjeesan yommuu abbaa manaa biratti gudeedan kun qalbii irratti hammam akka inni fidu ilaaluun hin danda'ama. Haala kana keessa jira uummanni. Egaa karaa tareeti hariiroon uummataa fi mootummaan maal fakkaatan jedhu kana fakkaata. Garaagarummaa irra jira. Duddaa fi garaadha jechuu hin dandeenya dhugaa dubbachuudha. Duddaaf garaadha jechuun immoo egaa diinaa waliif jechuudha. Haala akkasii keessa jira uummanni keenya. Tole galatooma haala amma ibsitan kanaan uummanni keenya gidiraadhaa fi roorrifamaa guddaa keessa utuu jiru mootummaan kun filmaata geggeessina jedhee odeessaa jira miidiyaadhaani. Filmaata kan geggeessuudhaa fi haala inni kanaan dura guutuu qabu tokkotu yookaan immoo dubbatetu jira. Mootummaan kun yeroo jijjiiramummaadhaan achi as bahee uummata keenya waan balleessinatti dhiifama gaafannee uummata keenya wajjin jiraannee uummata keenya wajjin waan uummati keenya jedhee mulla waan jedhuun achi as bahanii mootummaa jijjiiramaa fidan. Mootummaan jijjiiramaa kun hoggaa dhufu paartilee siyaasaa ala jiran hundumaa biyyatti galchee akka nam tokkeetti illee kan ala jiru hundumaallee ala biyyatti galchee karaa nagaadhaanii akka geggeeffatanii karaa nagaadhaan qabsoo geggeeffatanii waliintu biyya kana bulchina kan jedhuudhaan kan waadaa galee galchee jechuudha.
haa ta'uuti erga kana godheetti paartileen siyaasaa fi yookaan immoo jijjiiramni mootummaa kun dhufee waggaa lamaaf walakkaa gara darbuu ta'ee jira. Kana keessatti haalli jijjiirama inni afaaniin dubbate sun gara duddaatti galagalee yookaan immoo gara sobaatti galagalee paartilee siyaasaa hooggantoota hidhaatti naqee jira. Itti dabaluudhaan hooggantoonni paartilee siyaasaa ija ta'an kan akka adda bilisummaa Oromoo keessaa hooggantoota gurguddoo hidhaatti naqee jira. Paartii KFO keessaa hidhaatti naqee jira. Akkuma kanaan immoo filmaata geggeessuudhaaf immoo filmaanni kun yeroonsaa koronaa waan ta'eef yookaan dhukkubatu jira waan ta'eef filmaanni kun darbuu danda'a yeroo hin beeknee fi filmaata geggeessuu hin dandeenyu jedhee dabartee ture jechuudha. Yeroo kanarraan Tigraayin Itoophiyaa irraa xiqqee filmaata mataa isheetiin geggeeffattee filmaata mataa ishee amma geggeeffattee hiree murteeffattee jirti. Hiree murteeffattu kana keessatti yeroo ammaa kana mootummaan Itoophiyaa haala uummanni Tigraay murteeffate kanarraa ka'uudhaan akka biyyoota ollaarraallee fakkeenya fudhannetti filmaata geggeessuu wanti nu rakkisu hin qabu filmaata geggeeffannaa jedhee odeessaa jira. Yeroo filmaata geggeessu kana haala uummata keenya miidhaa jiru kanaan haala uummata keenya dararaa jiru kana haala uummanni isaa irratti fudhatama isaa hin qabne kanarratti filmaata geggeessuu ni danda'a jettanii yaaddu? Amala mootummaa jennu mootummaa jechuudhaaf illee nama rakkisaa maaliif namoonni achi keessa jiranii akkaataa gadi bahamee muummicha ministeeraatiin gadi himamuutiin wal duukaa jiraatanii mootummaa kan jechisiisu jiranatti fakkaatu karaa koo maaliif yeroo hundumaa kan nuyi dhageenyu muummichi ministeeraa Abiy gadi ba'ee waan haasa'uudha. Isan haasa'u sana immoo paarlaamaan utuu waan tokko jalatti illee hin jedhin utuu yaada hin kennin yeroo itti fudhatudha. Maaliif gamaa gamana ilaalanii kana wayya jedhanii wal falmanii yeroo isaan itti murteessan hin agarre. Al tokko paarlaamaa sana keessatti namni tokko lamaan tokko al tokko baranuma kana kan dhagaye kanarraa kan hafe isma Abiy haasa'amutu paarlaamaatti haasa'ama. Abiy immoo maal haasa'aa yoo jenne eega gaafa jalqabeeti haasaa godhurratti haasaa waan sobaa hin dhabu takka kana ofumaan jedhamti. Yeroo baay'ee waan godhe irratti yommuu warri miidiyaa gaafatanii kana jechuufan kana jedhaa jedhe waan ijoolleen haasoftu fakkeenyaaf fudhachuu dandeenya. Al tokko yeroo Jawaarin ajjeesuuf jedhan sana waa'ee miidiyaa haasoftee jennaani waa'ee miidiyaa wanta inni jedhee uummata sobuu yaale sana hin beekna tokko kan. Lammaffaa immoo namichi kun amalli isaa amala sobaan guutame kan ta'u maa inni of jiraachisuudhaaf fedhii of jiraachisuu aangoora jiraachuudhaaf as deebi'ee achi deebi'ee namoota walitti naqee amalu kana dhaqa kanaan jedhee inni kun immoo kanaan jedhee sobaa adeema yeroo hundumaa fakkeenya sii kennuu hin danda'a. Naannoo Amaaraa dhaqee haati koo Amaara waan taateefi Amaaraadhaan jedhee warri Oromoo na jibbaa jiruuti na deeggaraayii isin malee waan qabuu jedha gaafa naannoo Amaaraa dhaqe. As deebi'ee gaafa aangoota warra isaanii hojjetan OPDO bira dhaqu birti deebi'u immoo kunoo warri Amaaraa aangoota irraa fudhachuu jedhanii gadduunfanatti mari'ataa jiruuti na deeggaraayii jedha. Kan biraa uummatuma keenya bira dhaqee gaafa godina tokko dhaqu ani afaan keessan haasa'a afaan biraa miti kan haasa'u afaan keessan adda addaa jedha. Gaafa Wallaggaan dhaqu kunoo warri Jimmaa akkas jedhanii kanaatiif waan isinitti ka'uuf jedhu kanaatiif kan kana godhaa jira. Darbii waa baay'ee wanta inni akkasitti haasa'u kuni sadarkaa sanatti nama kanarraa waan hedduu miti. Namni qorqalbiin soowuu jalqabe immoo lafatti dhaabuu hin qabu. Lafatti dhaabbatu hin qabu. Soowuu jalqabee jennaan sobuun suni sirrii matti fakkaata yeroo hundumaa hin sobaa waan ittiin waan tokko gulantaa tokko darbe ittiin fakkaata. Garuu amala badaadha. Kana amala akkasii kana yoom amanta egaa. Maal inni namichatu mana murtii biyya kana keessatti mana Ingilizii kana keessatti ijoollee waliigaltummaa gaafatanii iyyannoodhaan inni isaanii kufee jennaan iyyannoodhaan dhiyaatan mana murtiitti dhiyaate mucaan. Mana murtiitti dhiyaate gaafa jalqabaa akkas jettee har'a immoo
akkas jettee attamitti inni duraan akkas jetteetti jedhe. Duraan jedhee waan isaa bira darbuudhaaf jedheetanii baay'ee sodaadheetanii jedheenaan har'a moota inta si amanamee gisee sana akkasitti jettee sobdee dabarte har'a si loloo sobdee akkasitti bira darbuudhaaf haa sobde isa kamiin si amanaa jedhe. Maa jechuu barbaadatanii namni kun jireenyi isaa haasaan isaa guutummaadhumatti sobaan waan guutame wanta ta'eef sadarkaa itti amannu hin qabnu an karaa koo karaa itti amannu hin qabu wanta inni jedhu kan akka gara filannoo gaaffii keessatti yommuu dhufu waan isaan amma hojjetan kuni yookiin immoo waan inni amma hojjetu kuni sobaan guutame wanta ta'eef waan waliin dha'uudhaaf guutame wanta ta'eef waan fiixaan ba'u natti hin fakkaatu. Maaliifan jedha kana yeroo ammaa kana akkuma tuyyuutu ta'e filannoon biyyoolessaa tokko adeemuudhaaf haal duree inni qabaachuun irra jiru jira. Haal duree inni jalqabaa tokkoffaa biyya sana keessa guutummaa guutuutti nagaan jiraachuudha. Lammaffaa warri mormitootaa rakkina tokko malee uummata keessa deemanii waajjira isaanii baratanii sabaajii wal quunnamanii yaada isaanii ibsachuu yommuu isaan danda'anii. Kun hin jiru amma biyya sana keessa. Amma kanaan dura sababa COVID-dhaan fi filannoon darbeera jedhee yommuu labsan sanatti haala amma hojjetaa jiru kana mijeeffachuuf jedheeti. Haalli nama hojjetaa jiru kun maal inni mormitoota keessaatii waan sodaatu namoota sodaatu dhaabbilee keessaa sodaatu qabanii hidhuudha. Kan raawwataa jira. Qondaaltota adda bilisummaa Oromoo qabanii hidhaniiru. Qondaaltota Koongireesii Oromoo qabanii hidhaniiru. Jarreen kuni naannaatti warra gurguddaadhaan uummanni deeggaree Abiyyiin iddoodhaa sakaachisuu danda'u. Kanaatiif kana qopheeffateetu filannoo kanatti adeemuu barbaada. Kana qopheeffatee filannoo kanatti yommuu adeemuu barbaadu namni kana hin beekne immoo hin jiru. Tikeen illee beeka yeroo ammaa kana uummanni Oromoo baay'ee dammaqeera nama dammaqiinsa isa barbaachisuu hin qabu hin beeka kana. Kanaatiif namni dhugumaa jara kana hidhee filannoo kanatti adeemaa inni jedhu jaamummaadha karaa koo doofummaadha karaa koo rakkoo adda biraa fuudhaaf adeema jedhee kan yaada malee isaati waan fiixaan ba'u miti. Maaliif tokkoffaa seera cabseera kana durayyuu dabarsuun isaa mataan isaa iyyuu COVID-dhaan jedhee maaliif COVID-dhaan filannoo kana dabarsuun kun warra Tigraay iyyuu filaniiru maal ta'an waan tokko iyyuu hin ta'an seera utuu hin cabsin heera biyya sanaa eeganii filaniiru. Waan tokko hin taane karaa COVID Oromiyaa keessatti maatu ta'uu danda'a ture utuu filaniiru ta'e. Naannoo Amaaraatti maatu ta'uu danda'a ture utuu filaniiru ta'e. Waan tokko hin ta'u ture. Garuu yeroo sanatti warri mormitootaa hin hidhamne hin ajjeefamne baay'een isaanii. Kanaatiif yeroo ammaa kana garuu uummata Oromoo naannoo Oromiyaa qofaati kan isaan amanan gara 10,000 hidhanii. Yeroo ammaa kana immoo nama gara 2,000 immoo himata himanii himata sobaa shororkeessaa maalii jedhanii himanii akkasittiin sodaachisanii filannoon adeemsifamuu hin danda'u kana jedhuun qaban karaa koo. Galatoomaa yaada bal'aa nu ibsitanii mee asirratti gaaffii tokkoon isiniif qofa gaaffiin kun gaaffii amma bilbiltuu amma deemaa jirtudha. Uummanni keenya aadaa ittiin buluu qaba, aadaa ittiin safeeffatu qaba, aadaa itti kabajatu qaba. Kana keessaa aadaan Oromoo irreecha. Irreechi bara baraan ayyaaneffatamu uummata Oromoo biratti ayyaana guddaadha. Barreen gaddaa akkuma agartanii Hora Arsadeetii fi Finfinnee irratti kan inni kabajan. Barana haala siyaasa biyyattii keessa danqama jiru irraan kan ka'e uummanni keenya naasuu yookaan immoo dal'ansuu guddaa keessa jira. Ayyaanni kun gahee jira waan ta'eef mootummaan kun immoo sodaa qabu haa ta'u dhuguma immoo dhukkuba kana sababeeffatee haa ta'u ayyaana irreechaa ayyaaneffachuun guutummaatti hin danda'amu. Nama lakkoofsaanii ayyaaneffatutu filamee dhaqee ayyaaneffata waa'ee. Kun sirrii attayyaattu akka hayyuu tokkootis. Laale akkuma atoo tuquu yaalte aadaa namatu namaa kenna miti.
walitti dhufeenya isaatiinitu aadaa sana uummata sabi tokko. Aadaan kee kun sirriidhaa kun sirrii miti jedhee namni itti murteessu hin jiru. Uummatuma sanatu kun naa ta'a kun naa bareeda jedhee uummata. Irreechi dhufaa darbaa yeroo dheeraadhaaf uummata kana keessatti kan kabajamaa turedha. Haa ta'u iyyuu malee isaati sababa koloneeffataatiin aangoon warri Abisiiniyaa irreechaa fi sirna gadaa kana akka inni badullee gochuu hin dandeenye garuu akka inni hafu godhaniiru. Akka inni laafu godhaniiru yeroo tokko keessatti. Amma galanni kan qabsaa'ota gootota Oromootiin haa ta'u wanti kun deebi'ee iddoo isaatti mul'ataa jira. Yommuu inni akkasitti mul'ataa jiru kana keessatti kan iji isaanii itti diimate jira. Kan iji isaanii itti diimate kan jennu yeroo sana warri balleessanii sirni balleessee ammas deebi'ee dhufaa jira. Sirni balleesse yeroo sana sirna koloneeffataati waan biraan qabu. Sirni koloneeffataa kuni isa kanaan dura balleesse sana amma yommuu inni deebi'aa dhufu ammas kanuma hojjetaa jira. An karaa biraa maalan jedhaa jira sirni koloneeffataa yeroo sana jiru suni bifa adda biraatiin deebi'ee jira wanta ta'eef aadaan kun akka hin kabajamne sirni kun akka hin kabajamne dhiibbaa godhaa jira jechuun hin danda'amu. Dhiibbaa gochuun waa miti dura dhaabbataa jira jechuun hin danda'amu. Akkuma sila jedhe aadaan irreechi Oromoo immoo qabeenyaa Oromooti. Amantiillee miti amantiitti hin fudhatu. Akka aadaa Oromootti hundumaa kan hammatu aadaa Oromooti jedhee kan fudhatu. Qabeenyaa Oromooti jedhee kan fudhatu. Amma takku sababni isaa maal jechuu barbaadu lakki irreechoo macaafa qulqulluutiin yookiin immoo qoraanaatiin alaa maalidhaa jedhanii garaagara baasuun deemu akka turanii kanan shakkiin kan jechuu barbaadu. Qaruu irreechi aadaa Oromoo qabeenyaa Oromoo amantii kamiiniyyuu adda kan hin baasneedha. Kana fuulduratti hundumatu dura dhaabbata yoo isaan kana gochuudhaaf malallee maleessaati kana godhanii dhiibbaa godhanii fiixaan baay'ee yaada. Maaliif namni akkuma uumaa isaatiitti birmadummaa barbaada, firiidamii barbaada. Jireenya isaa keessatti firiidamii barbaada namni. Nawaajii walitti wal dhufuu barbaada. Kanaaf immoo humna qabaachuu barbaada. Kana keessatti lakkii haa ta'u kanan taatu jettee yommuu kellaa yookiin dallaa itti humtu cabsee ba'a maleessa dallaa sana keessa jiraata. Mee saawa walloon dallaa tokko keessa utuu isaan hin nyaatin, utuu waan isaan barbaadan hin godhin, utuu dheebuu isaanii hin bahin guyyaa dheeraadhaaf ka'e. Achi keessa hin ta'an cabsanii ba'u. Namillee akkasi. Gaafa humnatti baay'isu innis humnatti baay'ata namnis calluma jedhee hin taa'u. Nama wanta ta'eef fedhii qaba. Kanaatiif dura dhaabbachuu hin danda'an. Yoo dura dhaabbatan immoo balaa qaba. Hammeenya fidaa. Hammeenyi sana keessaa immoo hin ba'anii. Maaliif yeroo ammaa kana haala walxaxaa keessa jira mootummaan sun. Tokkoffaa irreecha masqala jedhi irreecha jedhi. Lammaffaa yeroo ammaa kana mootummaan gaafa fulbaana 30 booda hin jirtu kan jedhullee jira. Deemnitanii hin jiru kunillee jira. Isaan kana sodaadha kan isaan jiran kan biraa irratti fakkaatu. Uummatni sababa sanaatiin nutti ka'aadha kan isaan jiran. Kanaatiif hin danda'an dhoowwuu hin danda'an seeras miti kanan jedhuun qabaan. Tole galatuma haasaa keessan ammaa keessatti haasaa dubbii tokkoon argee dubbiin amman argee kun walumatti qabdanii akkanaa deebistaniif hin barbaada. Fulbaana 30 booda mootummaan akka hin jirre kan jedhamu sooshaal miidiyaa yookaan immoo miidiyaa hawaasummaa kanarraas miidiyaa adda addaa tokkorraas ni dubbatama ni haasa'ama. Dhugumatti fulbaana 30 booda mootummaan sirnaa akka hin jirredha heera mootummaa Itoophiyaa kan jiru. Haa ta'uuti waan kana wajjin walitti qabdanii kan deebistan yookaan immoo nuu ibsitanii sa'aatii ammaa kana hidhamtoota irratti egaa hidhanii booda waan adda addaa yookaan immoo badiilee adda addaa dhabuudhaan deebi'anii gara shororkeessaatti himatanii jiru. Shororkeessummaan kun
maalirraa madda dhuguma shororkeessummaadhaa dhaabonni hogganoonni dhaabaa hidhaman kun kana jechuudhaaf tokko kana fulbaana 30 immoo dhuguma akka amma jettan kanatti mootummaan hin jiru jedhamee odeeffamaa jira kun akkamitti ilaaltu akka hayyuu tokkootii fi akka dhiyeenya siyaasaa biyyattii irrattis akkamitti hubattu? Maqaan shororkeessummaa jedhu kun xinnoo ishee akka rakasheenatti fakkaata. Maaliif eenyu shororkeessaa akka ta'e amma walitti muunii baay'ee rakkisaa ta'a. Dhugaa dubbachuudhaaf namni tokko mana hidhaa keessa ta'ee akkamittiin akka shororkeessaa ta'u naan galu naaf. Kana dura muummichi ministeeraa yommuu mirqaanaadhaan dubbatee aangoo irra dhufe nuti shororkeessaa ture jedheetu dhugaa ba'e. Dhugaan suni har'a itti caale maleessaati gadi hin buune anaaf. Nuti shororkeessaa ture namoonni gubbaatti qabanii hamma gajjallaatti hamma caayaa gajjallaatti dararfamaa turanii hidhamaa turanii qeensi irraa buqaa ture miilli irraa qitaa ture murtii malee mana hidhaa keessa turanii kan jedhudha. Itti caale maleessaa wanti kun anaaf wanta gaditti bu'e natti fakkaata. Mana hidhaatti gaaffii tokko malee nama naquun baay'inni isaas rakkinni isaas itti caalaa dhufe karaa mootummaa. Barotuu hin jaallatin yeroo ammaa nama ammanaatu mana hidhaa keessa jira jedhee nutti himaa jira mootummaan. Kan hin beekamne immoo meeqatu jira. Nama ammanaatu du'ee jedhaa jira. Kan hin beekamne immoo meeqatu jira. Yeroo ammaa kana keessatti wanta nuyi gurraan dhagoo hin barbaanne wanti dhala namaarra ga'aa jiru nama morma qalanii morma kutanii bosonatti darbatanii mormi isaa gama tokko qaamni isaa kan biraa gama tokko ani jireenya koo keessatti kana darbe zamanatti fiyeenya sana keessatti kana nagarre wanta nuyi dhageetti hin barbaanne aadaa keenya keessatti illee safuu kan qabu dubartiin gudeedamte jechuun naasaa'u wanta jirratti naasaa'u. Har'a garuu aadaa mootummaa kanaa ta'ee isayyuu akkaataa isaa wanta nuti ibsuudhaaf nama rakkisu kanarratti mul'ataa jira wanti kun. Maan kana caalu maalinni nama nagaa irratti kana raawwachuun. Jarri kun qawwee qabatanii miti warra akkas ta'an kun. Warri gudeedaman kun, warra ajjeefaman kun, warra boonni qalamu kun qawwee baatanii miti. Lolanii miti. Utuu lolaa jiru ta'e rakkinaan qabu wal lolaa jiru asirratti du'anii jirti. Jarri kun garuu nagaa. Shororkeessaa institutional ta'e yookiin mootummaadhaan adeemsifamu kana caalaa jira jedhee hin yaadu. Inni isaan achi qabanii fakkeenyaaf Jawaar, Baqqalaa warroota saajjin hidhaman kana dura himanni isaa itti dhiyeessanii waan biraati amma himata afuraffaa moo shanaffaa anirraa shanaffaatti dhiyeessu. Ilaali egaa isan sila dubbadhe wajjin wal qabata. Sooba lafatti dhaabbatu hin qabu sooba jalqabee jennaan. Maaliif Abiy biyyattii sana kan bulchuudha. Abiy mata dureedha jechuu dandeenya. Mata dureen gaafa soomuu jalqabu inni gajjallaa maal gochuu danda'a? Poolisiin inni gajjallaa maal gochuu danda'a? Akkuma Abiy hojjechuu danda'a jechuudha. Har'a manni murtiin murteessee poolisiin immoo balbala dhaabatee qabee hidhee yookiinis immoo bira dabarsa. Shororkeessaan kana caalamaa maatiin lafa namoonni hin beekan shororkeessaan kana caalamaa. Kanaaf karaa gara tokko ani nama waaqayyooti jedha. Karaa gara tokko immoo qawwee baatee akkasitti nama ajjeesa. Jireenya namummaa waan qabaatu natti hin fakkaatu. Maalinni sagalee waaqayyoo baatee ittiin nama sossobee yoo ishee didde immoo nama ajjeese yookiinis immoo yoo inni gara isaatti deebi'uu didde immoo ittiin nama ajjeese jiraachuu barbaada. Kuni amala hokkataa. Utuma biyyattiin nagaa taate iyyuu akkamitti namni kuni biyya sana wajjin jiraachuu akka danda'u ani hin beeku. Kana kan biraa
Taa'iti gaaffii kee inni tokko waa'ee shororkeessaati waa'ee maalii ture laata nan dagale. Fulbaana booda mootummaan hin jiru. Waa'ee mootummaan kun beekamaadha irra deemee bifa adda addaatiinis ibsameera. Yeroo darbe mootummaan sababuma filannoo kanaatiin jedhee umurii isaa amma tokko dheeresseera. Amma garuu kana booda waan dheeressuu hin qabu dheeressuu hin danda'u. Hin jiru. Egaa isaan amma hin jiru waan jedhamuuf itti qopheedha akka jiraatuuf jedhu. Maa inni qophee isaanii qawwee gadi fudhannee baaneerraa jedhanii nutti maa jiru. Jeneraalonni isaanii poolisoonni isaanii gadi ba'anii uummata sodaachisaa jiru. Ammas bifa adda biraatiin shororkeessummaa keenyatti fuufnaadha. Gaaffii uummataa deebisuurraa qawwee fudhatanii gadi ba'anii kanaan tasgabbeessinaa jiru. Kanaan immoo tasgabbeessuu hin danda'an. Hin jiran yes. Mootummaan sun hin jiru. Explanation kanaaf baay'ee barbaadatu fakkaata. Hin jiru. Garuu mormitoonni hamma tokko filannoo kennaniiruuf akka inni jiraatuuf akka filannoo amma filannootti waan ta'uu danda'u kennaniiru. Waan isaan kennan keessaati. Qaamolee siyaasaa biyyattii kana keessa jira keessaa kan bobba'e akka hojii raawwachiistuutti biyyattii kana akka bushuu kanaafis immoo filannoodhaaf haala akka mijeessuu jedhanii oopshinii kennaniiru. Oopshinii gaarii ture kun. Kanallee fudhanne. Wanta inni fudhachuu danda'u namichi kuni ilaa si mirkaneessina irraa taa'ii jedhee maduwwaa namoota akka isaan callumaan mirkaneessaniif kana barbaada. Namaatiin hojjechuudhaaf qophaa'aa miti. Walumaa gala mootummichi hin jiru garuu mormitoonni filannoo yookiin oopshinii kennaniiruu fi oopshinii sanaaf yoo adeemu baate biyyattiin gara isheen itti adeemtu tilmaamuun baay'ee nama rakkisa. Kanuma. Tole, galatooma ibsa bal'aa nu kennitaniif galatooma jennaa. Hordoftoota keenya sagantaa marii keenyaatiin hayyuu keenya Dr. Gizaa'uu Taayisaa waliin marii gochaa jirra. Dr. Gizaa'uu amma immoo gaaffii adda biraattiin darba. Gaaffiin kun inni biraa komii tokkotu ka'aa jira. Komiin ka'aa jiru kuni uummanni keenya bara mootummaa wayyaanee Itoophiyaa bulchaa ture irratti haala gidiraadhaa fi suukanneessaa ta'een uummata keenya irratti gabrummaadhaan irratti fe'amee gabrumsaa ture. Sanarraa ka'uudhaan uummanni keenya waggaa 4-5 darban keessa fincila tokkummaan ka'ee mootummaa kana ofirraa buusee gara biyyaatti galcheera. Haa ta'u mootummaa ce'umsaa yookaan mootummaa jijjiiramaa dhufe kana keessatti immoo haala gidiraa hamaa keessa uummanni keenya waan jiruuf uummanni keenya ofirraa buusuudhaaf hirkachaa jira yookaan immoo socho'aa jira. Uummanni keenya socho'uu kana keessatti gungummi yookaan immoo himannaa tokko yookaan kakaasaa jira. Hayyoonni keenya tokkummaadhaan nu ijaaruu hin dandeenye, hayyoonni keenya walitti dhufanii nu gurmeessuu hin dandeenye jedhanii komataa jiru. Warroonni hayyootaa kun maalirra jirtu? Uummata keenya maal himtume? Maal jettuun dhiyeessa? Isaan yookaan immoo haasa'an yookaan komee isaan qaban kana maal jettume Dr. Gizaa'uu? Egaa adeemsa siyaasaa keessatti adda durummaadhaan kan siyaasa adeemsisu jaarmiyaa siyaasaati. Warri kaan akka hubannoo isaaniitti akka deeggaranitti jaarmiyaalee siyaasaa deeggaruudha. Walumaa gala immoo hayyoonni gaheen isaanii inni guddaan inni tokko beekumsa babal'isuudha. Beekumsa sana yommuu babal'isanii dammaqiinsa immoo uummataaf kennuudha. Dammaqiinsa kennanii calluman jedhanii hin taa'anii wanti beekumsi sun hojiirra oolullee tarsiimoo adda addaallee qiyyaasuudha. Dizaayinii gochuudha. Kanarratti yeroo dheeraadhaaf komiinni jedhu sun sirriidha. Yeroo dheeraadhaaf sirriidha.
garuu as dhiyeenya asitti waggaa lamaa kana asitti jijjiirama guddaa argan karaa godhu garuu gochuudhaaf wanti hayyoonni hojjetaa jiran akka gaariitti hubataa jira. Walumaa galatti jechuudha. Maaliif akka gaariitti hubataa jira? Walitti dhufeenyaan waan socho'aa jiran tokko tokkoon argaa jira wanta ta'eef. Ijaarsa adda addaa ijaaramanii socho'aa jiru wanta ta'eef. Fakkeenyaaf si himuu nan danda'a. Sochii tumsa haqa Oromoo jedhamee akka advokeesii wayiitti akka abukaattoo mirga uummata Oromoo falmu tokkotti akka dhaaba siyaasaatti sun ta'in. Gumiin tokkummaa Oromoo Global Forum kan jedhu dhaabbachuun isaa hayyootaan. Kun dhaabbachuu isaa qofaa miti konferensiin adda addaa adeemsifameera. Amma karaa tumsa sochii haqa Oromoo kan adeemsisnu mataan keenya konferensii lama adeemsisneera. Haala biyya keenya keessa jiru irratti xiyyeeffannee konferensii lama ji'a sadan kana keessatti adeemsisneera. Warri Oromoo Global Forum kan jedhu sunis akkasuma adeemsisaniiru. Kun egaa waan hayyoonni socho'aa jiran keessaati tokkodha. Kan biraa immoo waldaan hayyoota Oromoo akkasuma eenyuma kana konferensii adeemsisaniiru. Egaa kuni komiisa kanaan dura sana jiru ofirraa haquu duwwaadhaaf osoo hin ta'in haalli sochii siyaasaa Oromoo mataan isaa kan inni dhiibee fideedha tun jaallatin. Komiin sun illee kan dhiibee fideedha. Egaa maal inni kan isaan gochuu danda'an hayyoonni dhaabbilee siyaasaa kana warra dhaabbilee siyaasaa gaggeessanii gorsuudha kan isaan gochuu danda'an. Itti darbanii siyaasa adeemsisuudhaaf jaarmaa fuuldura darbuu danda'an. Irra jiru. Kan biraa wanti dagachuu hin dandeenyes warri rogeeyyiin aktiivistoonni illee waan hojjetan qabu. Egaa maayina lakkinni keenya ifaajii kana walitti fidanii qindeessanii waan tokko irratti hojjechuu irratti ganaan nu hafa. Amma isaa dubbiin guddaan sochiin jira hundumtuu asin asiin deema. Hinuma abaara mootummaa sana hin abaara. Mootummaa sana abaaru malee akkamittiin warra siyaasaa wajjin ta'ee jaarmaayee siyaasaa wajjin ta'ee warra rogeeyyii wajjin ta'ee warra advokeesii yookiinis immoo warra tumsa haqa Oromoo kanaa wajjin ta'ee maal gochuu dandeenya jedhanii walitti dhufanii mari'atanii waa gochuun ganaan waaf ammayyuu. Hubannoo tokko irra ga'uudhaaf ganaan waaf ammayyuu. Egaa sochii nama Global Oromoo Forum ni jedhu suni sochii gara sanatti waa fiduuti baay'ee. Hundumti keenya gara sanatti hojjetaa jirra amma. Kanaatiif komiin kun xinnoo isee amma qaataa dulloomaa dhufeesin jechuu kan jedha. Yes, jira akka barbaadametti miti. Garuu sochiin immoo jira hin jiru jechuu hin dandeenyu. Baay'ee jira amma. Edda koovidiin kun galee asitti keessumaayyuu waa sochii gaariitu jira jedhee fayyadamu. Galatuma waan kaasee fi komii hedduutu kaka'aa jira waan ta'eef kanaafan isin gaafadhe hordoftoonni keenyas deebii kana akka dhaggeeffatanii yookaan immoo deebii waan gaafachaa jirtan kan deebii akka irraa argattanii abdii qaba. Dr. Gizaw galatooma amma gara goolabuutti deemaan jira. Gaaffiin qabummaa fi kanumaanin xumuradha. Dhaamsi jira yoo jettan yookaan immoo ergaan qabdan yoo jiraate hayyoota keenyaafis uummata Oromootiifis waan dhaamta yoo jiraate carraa isiniif kenna daqiiqaa tokko. Haasama koo ammaa keessaati egaa uummanni Oromoo uummata Oromoodhaan kan gochuu jechuu dandeenyu waan danda'an godhaa jiru rakkina sana keessa ta'anii waan danda'an godhaa jiru. Beelaanii, ari'atamanii, hidhamanii, ajjeefamanii waan danda'an godhaa jiru. Egaa kanan jechuu danda'u
bilisummaa namni tolee namaan kennu. Garboonfataan nam quufee sirraan deemu. Rakkatanii, beela'anii, alatamanii, ajjeefamaniitu ofirraa balleessu. Kanumaan. Kana jala muree uummanni akka dubbatu hin barbaadu. Uummata jechuun uummata Oromoo sabiyya jiru duwwaa sun ta'een eenyuyyuu taanaan kan hubachuu turreera. Koloneeffataan namurraa deemeeraa hin deemne ammayyuu jira bifa dabraatiin arraba miidheeffatee malaan nutti nu qorqaa jira maleessaati nurraa hin deemne kun immoo tolaan nurraa hin deemu. Kanaatiif humna ofii jabeeffachuun barbaachisaadha kanan jedhuun qaba. Sossoobaaf hin dheerra mootummaa sanaa wajjin mootummaa Itoophiyaa jedhamu kanaa wajjin. Mee kottaanee isa isaan jedhan kana waliin jennee biyyattii sana ijaaruu hin dandeenye Itoophiyaa jedhamtu ijaaruu hin dandeenyaa jedhamee gulantaan meeqaan itti adeemameera. Obsameera. Mi'a ta'u jedhamee itti adeemameera. Adda bilisummaa Oromoo kanaan gale. Sagalees immoo waan irra ga'u utuma hubatuu gale. Waan hubataa ture sunis irra ga'eera. Yeroo ammaa kana kuniyyuu biyyattiin iyyuu kan keessan miti jedhanii dutti maa jiru nu wajjiisaa jiru kan caalamaa dutti mu. Lakki biyyattiin kunoo kanuma keenyaa Oromiyaan kan keenya kan namaa miti jennee ofirraa faccisuun ofirraa kaasuun kan keenya ta'a humna keenya jabeeffachuun kan keenya ta'a bifa adda addaatiin iyyuu humna jabeeffachuun dirqama ta'a. Kadhannaa dadhabneerraa kana booda kadhannaas hin ta'u gaaffiis hin ta'u. Ni gaaffii eenyuun iyyuu hin gaafatu. Mootummaa kanaa godhi sanaa godhi inni gaafachuun sirrii hin ta'u. Mootummaa hin qabnu waanta ta'eef. Ati nama kan kee kanaa godhi jettee gaafatta. Mootummaa hin qabnu. Afaan Oromoo afaan federaalaa ta'u jedhee gaafachuu hin danda'u narra. Maal eenyu nan gaafadha kan koo miti. Finfinneen kan koo taatu jedhee gaafachuu hin danda'u irra maaliif tajajuu hin danda'uti ofumaatiin. Gaafa kan kee ta'e kan kee godhatta darseeti akkasitti ilaalaan. Mootummaa hin qabne kanaa godhi jennee gaaffii keenya dhiyeeffachuu hin dandeenyu fin'eerra kana dura kana booda kan keenya argachuudhaaf falmachuun nurra jira kanan jedhuun qaba. Galatoon. Hordoftoota keenya sagantaa marii keenya har'aatiin hayyuu keenya Dr. Gizaw Taayisaa wajjin goone kanumaan goolabna. Dr. Gizaw yeroo keessan aarsaa gootanii sagantaa marii keenya irratti yaada bal'aa nuuf kennuu keessaniif galatooma. Gara fuulduraatti immoo yaada bal'aadhaan akka wal turuun abdiin qabaa jiraadhaan isiniin jedha. Fayyaa ta'aa jiraadhaa kuma wal qabaanna.